Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif geeffattoota keenya har'as qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya addaa har'aa kan irratti xiyyeeffatu weerara daangaa Oromiyaa Walloo hanga Booranaatti irratti aggaamamedha. Keessumaa yeroo ammaa kana waa'ee daangaa Oromiyaa yeroo kaafnu kan baay'inaan miidhamaa jiru keessaa tokko Harargeedha. Harargee bahaa fi Harargee dhiyaa. Gara biraatiin Baaleen, Gujiin, Boorannis, Wallaggaanis karaa dhiyaatiin jechuudha. Gara hundumaanii weerara irratti aggaamamaa jira. Keessumaayyuu kan Harargee kuni maaliif cimee mul'ate? Yeroo ammaa kana Cinaaksan, Mi'eessoo fi iddoo biraatti weerarri kuni jabaatee deemaa jira. Dhimma kana ilaalchisee namoota lamaan qabadhee dhiyaadhe. Isaanis Khalid Yunis Ameerikaarraa akkasumas Mustafa Musee Kaanaadaarraa dhimma kana warratti dhiyeenyanii hordofaa jiranii. Isin lachuu baga nagaan dhuftaniin jedha. Mee Sududaanin gara qophii keenyatti yookiin marii keenyatti ce'a. Khalid sirraan jalqaba. Gama tokkoon Khalid otoo gara gaafiif deebii kanaatti hin ce'in dura waa'ee dhimma daangaa Oromiyaa gama hundumaan hordofuudha alattis dhiyeenya kanaa mootummaa biyyattii bakka bu'uudhaan Abiyyi Dr. Abiy gara Ameerikaa garaatti jirtutti dhufu. Gama biraatiin pirezidaantiin lammaanis akkasuma koree sanas warra qindeessaa jiranii yookiin itti dhiyeenyan hojjetaa jiran keessaa tokko waan ta'eef waa'ee daangaa kanaa marii daangaa ilaalchisee adeemsifnu keessatti iddoo guddaadha qaba jedheen ilaala. Khalid, mee bifa kamaan hordofaa jirtaa? Maal dhagaa jirtaa keessattuu gara bahaa fi bahaa Oromiyaatiin? Dajanee galata Oromiyaatii fi OMN's galata guddaa qabdan fayyaadaya. Yeroo cufaa'u balaan akkana biyya keenya keessatti gizee bu'ee OMN hordofee kana nu gaafachuudhaan galata guddaa qabda, galatoomaan nu jiraadhaan jira. Akka namni Oromoon cuftii deemu akka beekutti naannoon Harargee bahaa fi dhihaa jidduttis wanni deemaa jiru namuutu ni beeka. Balaa ajaa'ibaa tokko deemu jira. Afdam keessatti naannoo karaa Baalee kana keessatti, Gujii keessatti, Walloo keessatti karaa cufaa dha'uun ni danda'ama. Naannoon Harargee kun hedduu cimee lolli guddaatu irra deemu jira. Naannoo Fiik jedhanii naannoo karaa Fadis kanaan karaa naannoo itti dhaladhe kanaan lola gurguddaatu deemaa jira. Uummanni liyyuu poolis kajaamu kun ka abdii ileedhaan gargaarfamu kun uummata keenya gizee ammaatti gizee Abiyyiin dhufe at least xiqqoollee ni wayyaa wajanneeti abdachaa turre. Abdii amma yeroo ammaa kana keessatti Abiyyiin dhufuun isaatis lammaan jiraachuun isaatis balaa Oromoo irratti bu'aa jiru kun nurratti heddummaate malee waan nurraa gabbuuse hin jiru. Kanumaafuu kalee isaas ni beektan nama 11 du'e, dheengadda nama 9 du'e. Yoo lakkaawame kan nuti beeynuutu hangana. Namoonni naannoo Walloo kanatti nama 70 oliitu dhume. Yoo lakkaawan namni kun lakkoo isa figara hangana jaamu beekullee dadhabnullee namoonni kun guyyaa rabbiitti dhumaa jira. Mootummaan abdii ileedhaan gaggeeffamu abdii ileedhaan miti jeetiin amanaani. Abdii ileen baqaadhaaf bakka san jira malee makkalaakayaatu ummata Harargee irratti ispeeshaalii naannoo Harargee irratti lollimmaan Harargee irratti bu'aa jiru kun ani afnaa galuu hin danda'u. Ummanni Oromolleen deebisuu hin danda'u. Gizee amma yoo gartan kalee isaas yoo gartan warri bakka bu'oonni naannoo federaalaa mootummaa Oromiyaa maali state Oromiyaa bakka bu'uun wanni jiru maali isaan jechaa jiran Facebook isaanitti barreessaa jiran jala deemaa jirraa hordofnaa jirraa rakkinni kuni yeroo dheertuu waan ture yeroo gabaabduutti waan goonechaa jiran wanna kana eega nuti gizee kanneen fi obsinee ilaaluu jirru hammaachaa deema. Uummanni biyyaa kun warra ni gartan uummanni biyyaa as bahee booyaa jira mana irra gubaa jiran uummanni dhumaa jira lafarraa. Nuti garuu asiin har'a Abiyyiidhaa fi lammiin mee jechootuma isaan jaan kana yoo xiqqollee uummata Oromoo irraa balaa kana buusan jennee sadarkaa isaan barbaadatanitti biyya kana keessatti uummanni Oromoo let's give them chance waan jaamu tokkotti uummanni kun hireen haa kennamuuf mee haa dhufanillee uummata Oromoo adrees haa godhan. Achumaanuu gizee isaan nuti isaan kana qopheessuudhaaf barbaannu. Beeynuutu hangana namoonni guddaa kana gizee nuti isaan qopheessuudhaaf kana deemnu isaan qopheessuu qofaa miti. Achuma keessaa gaafii nu fakkaattu ni gaafanna jechaa. Khalid sanatti hin ceena isa gama
daawwannaa pirezidaanti Lammaa fi Dr. Abiyyiitti otoo hin ce'in mee waan biyya keessaa irratti haa xiyyeeffannu gara Mustafaa Museettan darba. Hundi keenyan beekna gara keenyanis gabaasaatti jirra. Kaleessa ammaa yeroon gara mi'eessootti bilbilee afaan Amaaraatiin nama tokko dubbisetti kan naan jedhaa turanii liyyuu poolisii duwwaa miti kan nu ajjeesaa jiru makkalaakayaadha yookiin waraana mootummaati kan jedhudha. Mee isaanis itti deebina mootummaa kana kan yeroo ammaa kana eenyu kan makkalaakayaa sanaayyuu ajaju eenyu kan jedhu gara fuulduraatti boodaatti itti deebina. Mee Musee ummanni mee maal gama keetiin odeeffannoon ati biyya keessaa qabdu maal fakkaata dura sana nutti? Halee akan namoota tokko qunnametti warra naannawa mi'eessoo titti dhukaasni kan irratti uumame odoo manni rafu jiruuti ganamaan ka'anii waraanni liyyuu poolisiidha almost nama 200 ol tahu akka isaan tilmaamanitti mi'eessoo hanga walqixa magaalatti seenanii dhukaasa uummata rabbanan. Saniini namoonni hedduun godda'amanii mana namaa sadarkaa gubuu gahanii hoggaa uummanni keenya bakka jiru wal yayyaamee uummata kana dura dhaabbachuu eegalutti raayyaa ittisaa waraana biyyaa iddoo seenee poolisiin Oromiyaadhaa tokko inumaa kan wareegame dhukaasa makkalaakayaa yookaan waraana raayyaa ittisaatirraa dhukaafameeni lubbuun poolisicha naannoo Oromiyaadhaa sanii wareegame jechuudha. So kuni deliberately waan itti yaadamaa ummata Oromoo irratti guggaa shaniidhaan geggeessaa jiranii waan kana humna biraatii duuba jira eenyu duuba jira karra jijjiirama maantana uumamte tana kashabeessuudhaaf deemuutu duuba jira wanni jedhamu fudhataman qabu. Gaariidha. Egaa yeroo tokkotti quba qabuun jira yeroo kaan immoo nama biraatti quba qabuun jira. Kaalid duraanii kan qubatti qabamaa ture mootummaa wayyaaniiti jedhamaati ture. Amma egaa pirezidaantiin muummichi ministeeraa kan ittisaa iddoo aangoon gurguddaan yeroo ammaa kana egaa Oromoo harka jira. Yeroo kanatti immoo kan uummata ajjeesaa jiruyyuu makkalaakayaadha jedhama. Sila akka kana duratti waliigalteen godhame kiiloomeetirii 50 gara Somaaleetti warri milishaan Somaalee akka fagaatan poolisiinis milishaanis kan Oromiyaas 50 akka fagaatanidha. Gaa 100 kiiloomeetirii 100 kan to'atu makkalaakayaadha. Garuu uummata achi keessatti kan dhumaa jiru immoo yeroo ammaa kana sana keessatti keessumattuu warra daangaa fakkeenyaaf mi'eessoo kan daangaa naannoo Somaalee wajjin fa'aa hin qabnetu kaleessa yeroo dubbisu daangaa hin qabnu jedhanii isaa walitti nuuf kun yeroo ammaa kana kanarraa ka'uudhaani mee odeeffannoo qabdurraanis haala kana yeroo laaltu uummata kana har'aa kan miidhaa jiru dhuguma abdii ileetii fi yookiin liyyuu poolisiidhum jennu sana duwwaadha maal odeeffannoos qabda gara keetiinis akkamitti xiinxalta? Lalla dajane wannan hana ni yaadatta arraadura gaafara soomana ramadaana dubbadheetiin ture ummanni namni Oromoo ammaa booda mooraalummaa hin qabuun jee Tigree balaaleffachuudhaaf jeetiin dubbadhee ture baatii takka dura maaliifi Prime Ministeriin nama Oromoo ta'e Defense Secretariin Oromoo ta'e Foreign Ministertichi dhimmi alaa Oromoo ta'e bakka intelligence irra namoota Oromoo fidanii ummanni Oromoo irraa booda Tigree akka nu godhe Abbaa Isaanii akka nu godhe jechuurraa kanarraa guddannee jirra. Gidee cufaa'u isaan ummata Oromoodhaa fi hoomorkii adda addaa nu kannaa jiran. Wanni isaan nu kannaa jiran abdii ileef dura kaa'aniiti lakki nuti miti abdii ileetu jeneraalota wajjin walii galee jeneraalota shaneen maqaa dhawansan misraaqizii hogganoota saniitu kana godhaa turan abdii ilee wajjinii jechaa turan. Okay dhiyootan amma guyyaa torbaan takka duratti jarri shananuu bakka sanirraa kaa'anii ja'an. Silaa yoo dhugaadhaan abdii ileedhaa fi jeneraalonni san qofa silaa ta'e wanni tun nurraa qabbanuuti jeetiin amana. Wanni kun heddummaachaa ballachaa guddachaa deemu jira. Prime Ministertichi biyyaa wanna kana dhugaadhaan humna yoo hin qabaanne akkumaan jeetti humna ittiin qabu Oromoo ofirraa dhorkaa ofirraa ittisa jechuun nuti irra jira. Biyya keessatti qabsoon godha jechaa ummata Walaayitaa fi Hadiyaa fi Beershaangulii fi Silxee jidduutti namoota wallole niin araarsa jechaatii jira. Isaan jidduu deemee isaan irratti haasawaa ture.
waan kool abdiilee nurraa dhorkuu dadhabe Prime Minister Abiyyi fi Lammaan akka irraa dura jee generaalootaas miti maashoodhaa fi waan kana ja'anii miti Abiyyiidhaa fi Lammaan Prime Minister Abiyyiidhaa fi Lammaan mataa isaaniirraa hin bu'u ilmaan Oromoo du'uu kanarratti callisaa laalaa jiran isaan as dhufanii wanni isaan godhuu barbaadan waan biraati amma dheengaddaan dubbisee ture nama naannoo jaarsoo kana damiina naannoo jaarsooti na fakkaata nama ilmii jaan tokkoon dubbisee ture maal inni kaju waraanni kun waraana abdiileedhaa miti makkalaakayaadha zuudhaan deema baazuqaadhaan deema girinoof gurguddaadhaan deema qawwee gurguddaadhaan deemaadha gizee nuti ummata kanatti lallabanneeti ummanni kun nifito jiran jennee gizee waan qabnuun gizee baane lakki abdiileedha karaa federaalaatiin laalamaa jira ittiin dhukaasinaan hunjaanii jedhe qaallichi kun damiina naannoo saniiti ummatachi dhalate namachi irraa guddate mana arraa dura gizee riippoortii godhe nama 250 gubaa jiran arra san dabraniiti naannoo Harargee kana keessatti keessaa'u Harargeen dachii takkallee dhabdee magaalaa takkallee dhabdee baqachaa jirra maal godhuu qabna teenye laaluu qabna moo afaan gaarii siyaasii fi waan inni haasa'u kana laaluu qabna abbaan fedhe Oromoon fedhe haa ta'u kan nuti jaalannu aangoo irratti dhufeef ilmaan Oromoo baqachaa du'aa biyyarraa baqachaa ibidda gubachaa nuti arra rabbiin hidhee nu kanneen Ameerikaa keessa jirra ummata kanaaf wanni nuti godhuu dandeenyu sagalee ta'uu qofa sadarkaa lubbuu keenyaa isaan bira dhaabbannee wanna kana Abii jara kanarraa hanga dandeenyittu godhaa jirra amata meeqa irratti hojjechaa jirra wanna kana ammaas wanna kanatti itti fufna abdiilee qaqqabachuu dhiisa responsibilitiin Lammaa fi Abiyyidha jarri kuni biyya gaggeessaa jira over 100 million plus biyya bulchaa jira Oromoon naannoo Harargee keessa jiru around 17.2 million population namoonni kun meenaa himi magaalaa takka magaalaa Harargee kana keessatti nagayni namni ni jira naan jaa saaduu fi dubbatu nagayni hin jiru kanaafuu makkalaakayaa jarri jaamu sun ka'ee jira namoota haaraan bakka bu'anii nu jira jaanii karaa mootummaadhaan sadarkaa mootummaadhaan irra dubbachaa itti gaafachaa jirra wanni isaan jaan nootisii fudhatanii wanna kana immediately hojiirra ni oolchina kaju so kanaafu wanni isaan hojiirra oolchan hin jiru arraas boruus qeeroon biyya keenyaa hidhattee qophooyte humna qabdu arraas fincila san deebisuudhaaf Abiyyi dhufeef Lammaa dhufeef wanni qaqqabaan jiru this is jala mureetiin dabarsa abbaan fedhe haa dhufu qeeroon ummanni keenya arraas dheengaddaas humnuma isaaniitiin hanga danda'anii qabsoo godhaa turan arraas qabsoon isaan dheengaddaa nuufi atii fi nusittiitis maqaa nu godhee ala kana keessatti kan boonse dhiiga ilmaan Oromoo 5,000 ol gannaqameetu arraas hin dhungee arraas boruus jara san qabsoo isaaniitti fufan Lammaadhaas Abiyyiidhaas abdiilee ani abdiilee irraa humaan laalu maaliif hin laalu diina kee hin balaaleffattu Oromoodha siin jee siif hin dhaabbadde jee dimokiraasiin naannoo keetitti uuma jee kanan godhaa jira so kanaafuu responsibilitiin Abiyyi fi Lammaan they are accountable kanaan jechuu barbaada. Gaariidha bee Mustafaa gara keettan darbaa amma gara Sidaama gara Hawaasaatti Sidaamaa jechaadha naannoo Walaayittaatti rakkoo tokkotu uumame rakkoo sana hiikuudha baay'ee tarkaanfii gaarii fudhate muummichi ministeera dafee qaqqabee rakkoon sun amma tokko akka dhaabbachuu ta'e Finfinnee keessatti yeroo hiriira sanarratti balaan bu'e sana iddoo sanatti argamanii dhiiga kennan hundi isaaniitu garuu namni kaleessa dubbisee specific godhee namoota Finfinnee keessatti hiriira ba'anii fi dhiiga kennuun gaariidha yeroo achi dhiigni kennamu Harargeetti dhiigni dhangala'aa jira kana biraan immoo maddamar ko walitti da'amuu jedhu sana keessa Harargeentu jirti kan jedhu gaaffii kaasaati jiru maaliif Harargee duwwaa otoo hin taane daangaan Oromiyaa kun yeroo akkanatti sarbamaa jiru guyyaa guyyaadhaan ijoolleen xixiqqoon yeroo qalamaa jirtu maaliif callifame sitti fakkaata maal tarii uummata biraayis yookiin biyya keessa odeeffannoo qabduun yeroo waa'ee Oromiyaatti dhufu maaliif callifama kan jedhu odeeffannoo qabda fiixintalli keessa maali waan hedduu nama gaddisiisu deebisaa uummata keenyaaf dhabnee waan afaan qabannee taa'aa jirru uummanni kun pirezidaantii Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiy Ahmed kan aangoo tanatti isaan fidee dhiiga ilmaan Oromoodhaa akka galaanatti lafarra yaa'eetiitu
mootummaa abbaa irreedhaa san kararraa isaanii marsee ka'amata 27 akka haawusi garlet akka gabratti isaan ajajaa ture kararraa isaanii marsee aangoo kanatti isaan fide ni yaadadha haadha dhiiraa takka wallaggatti ilmoo isii ajjeesanii reefa isirra teessisanii reefa mucaa isii irra teessisanii tumaniitiiti guyyaa san haati dhiiraa san waliin isiin jette ilmi mucaa kiyyaa bilisummaa uummata Oromoo magarsaa jette har'aan tana garuu dhiigni qeeroodhaa bilaash ta'eetiiti warri dhiiga qeerootiin aangootti as dhufan waan biraa dhiisi dhiiga kennuu fi dhiisi ilmaan Oromoodhaa manni 250 ol halkan tokko gubatee haati dhiiraa qaama qullaa tiidee fooxaa hanga namni alatti tumaru takka darajaa geessee mootummaan naannoo Oromiyaatis Prime Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed kan qabsoo uummata Oromootiin aangoo tanas qabatee gabbahanii uummata keenya rakkoo isinirra gahaa jiru dhageenyee jirra isiniif tilmaamaa jirra waan takka isinii goona hin jenne baay'ee kun dirqama mootummaa biyya bulchuuti karaan kana opposition akka opposition partyidhaaf pretend godhuu barbaade opposition partyidhaan yeroo ammaan kana mootummaa naannoo Oromiyaa isaanii bulchaa jira federaala isaanii bulchaa jira haaldiree kun kana dubbatee jira from defense intelligence irraa hanga federaala foreign minister hunda aangoo gurguddoo isaaniitu harkaa qaba dhumaatii uummata Oromoodhaa kana dhaabuun ni dandahan fedhinnaadha hin qabne kana jechaa jira uummanni keenya fedhinnaa hin qaban political calculation waan isaan dhumaatii uummata Oromoo especially uummata Harargee kanarraa harkatan hin beeknu Booranattis namni keenya akkasitti dhumaa jira naannoo Wallottis namni keenya halkanii guyyaa dhumaa jira Mee 23 irraa kaasee hanga irratti guyyarraa ilmoo Oromoodhaa tokko dhiigni isaa ganna qaba Lammaa Magarsaadhaa maaliif gabbahee itti gaafatama dirqama qaba constitutional responsibility qaba nagayaa fi wabii uummata biyya kanaa mirkaneessuudhaaf ummata isaati dhumu jira ummata isa aangoo kanatti deebiitu halkanii guyyaa rasaasni irraa xiixaa jira maalifii fi national television gabbahee rakkoon Oromiyaa keessatti deemaa jirtu tun maal irraa akka dhufte ummata adreesii goon abiyyitiin deebi'a Araan tana national TV gabbaheetii fi ummata Sidaamaatiin naa obsa isin bira dhufuutiin jira boru dhufeetii fi gatteenye dubbanna jeeni delegation fudhatee hawaasatti hin qajeelee rakkoo san yeroo gabaabaa keessatti hiikee namoota san nagaya buusee biraa deebi'e. Wanni nama gaddisiisu rakkina especially naannoo Harargee lameen deemu kana namoonni tokko deeggartuun OPDOdhaa wanni isaan jaan gadi qeessuu barbaadan tumaatii nama keenya dhiiga nama gad dhangala'aa jiru kan akka waan gosti lama wal dhohitee tokkotti gadi qeessuu barbaadan. Kuni babal'ifannaa daangaadhaa waraana mootummaadhaan deeggaramu kan meeshaa gurguddoo hidhatee kan dandeettii addaa qabu waraana liyyuu poolisii kan inumaa muuxannoo biyya Ingilizirraa tireeningii qabuun deeggaramuutiitu uummata keenya irratti dhufaata banaa jira. Kana maaliif akka callisanii isaan laalan bu'aa maalii akka isaan irraa argatan kana beekaa hin jiru. Haalirree dubbatee jira anis ittiin deebi'a. Qabsoon uummata Oromoodhaa hin dhumnes hin xumuramnes. Namoonni tokko kan dogongora yaadaa jiru jira akka waan qabsoon Oromoodhaa xumuramtee no. Eeroon dhiiga ganneessee dhiiga isiitiin kabiraatiitu injoo itti godhaa jira. Kabiraatiitu siyaasa isaa galmaan jiraachaa jira. Uummanni Oromoodhaa hidhatee bakka jirutti daangaan Oromiyaadhaa Harargeen haa ta'u, Walloon haa ta'u, Booranaan haa ta'u yeroo cabe daangaa Oromiyaatii cabe. Obboleeyyan keenya kan naannoo biraa jirtan akkuma gaafa maaster pilaanii Finfinneedhaa bakka takkaa kaanee Finfinneen keenya Buraayyuunis keenya jennee kaanee walii dirmanneetti dirmannee dhiiga obboleeyyan keenyaa kana qoomsuu danda'uudha qabnaan gaa darajeen yoon dheereesseen booda silaa'uu fuula dura itti bal'inaan intarviyu lakka deemtuun keessatti gaddeemna rakkoon jirtu kana uummanni keenya dhiiga kana xuruurfataa maaliif nutti dhuftanii haja'an tuffii manni marii naannoo Oromiyaa Presidenti naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiy Ahmed arraan kana isaan Presidenti Eritiriyaadhaa invite godhanii Finfinnee tana akka waan sargiin deemaa jirtu godhaa jiran odoo uummanni keenya dhiigee madaawee hospitaala keessaa lubbuu isaanii keessatti eegaa jiranii kun waan hedduu nama gaddisiisuusi miti uummanni Oromoo akkana ta'uudhaaf malee meenuma laallagaa kana dubbiin kun deemtu. Teknishaaniin keenya sirban hoogoo badhaamanu qopheessutti Khalid gara keettan darbaa
Egaa akkuma hundi keenya beeknu Boorana amma Wallootti daangaan Oromiyaa sarbamuu jalqabee tureera waan haaraa miti. Amma dhiyeenyuma torbee kana keessa guyyaa 2-3 dura OMN warri Finfinneetti argamanii gaazexeessonni keenya achii kan namoota haasofsiisantu jira. Maanguddoonni Booranaati beektonni Booranaa 40 ta'anii rakkina daangaa kana qabatanii Finfinnee dhufanii nama sirriitti isaan haasofsiisu dhabnaani qe'een keenya gubataa jira jedhanii achi taa'uu dadhabanii kan deebi'anii galanii kaleessuma kan warra Gujiis zoonii Gujii warra keessa jiranii gaazexeessonni achi kan dubbisan kanuma himaa jiru. Achiinis haala sodaachisaa jira kara Gujiitiin Baalee amma ijoollee waggaa 10, 12, 11 qaluutti mul'ata. Kan nama gaddisiisu poolisiin Oromiyaa odeeffannoo amma nagagga'u tokkoon kan inni dubbisaa jiru rasaasa akka hin qabne kaleessa liyyuu poolisiidhaan kan miidhamanii rasaasa waan hin qabneef rasaasa xiqqoodhaan hidhatanii waan dhaqaniif jedha. Egaa mee Khalid kana yeroo ilaallu ajajaan waraanaa kan biyyattii sanaa dhiyoo kana gadi ba'ee gara dhiyaa Oromiyaa kanatti waan tokko to'annaa jala oolchuuf torbeen tokko lama nu gahaa jedhee dhaadatee ture. Garuu gara baha Oromiyaatiin guyyaa guyyaadhaan maqaa liyyuu poolisiitiin uummanni keenya uummanni achi dhumaa jira. Kana maaltu dhaadannaan kun garasitti hojjechuu maaliif dadhabe sitti fakkaata? Namoonni tokko qabsoon qeerroo kunuu hijack ta'ee qaama biraatitti gammadaa jira kan jedhu jira. Ati maal jetta? Yaa fayyaaday reefu gaarii kaaftee Gujii kaasuu galatoomi. Yaa Walloodhaa fi Gujii Booranallee itti hidhamee manguddoon akkuma naannoo Somaaleetti ganii yaadannaa abdiilee dura dhaabbachuu irratti manguddoo 250 oliitu Finfinnee kana keessa taa'u jira. Uummanni makalaakaa fi uummanni dehennatiin kuni akka Prime Ministeratti leetera katabanii akkuma OMN dabarsetti. I'm glad we have OMN. I'm glad to have OMN qabaachuu keenya irratti boonna. Uummata Somaalee Ogaadeen abdiilee against isaa ta'ee nama 250 ta'an leetera katabanii Demokrasiin ofii daadhaa miti. Bulchiinsa keessatti qooda haa fudhanna jechaa hin jiru. Nagaya barbaadaa jira. Namni security gaafata. Nagaya dhabaa jira. Nagaya kanarratti mootummaan federaalaa Oromiyaadhaa miti. Oromiyaan uummata ko godhuu dadhabee karaa federaalaa uummanni Finfinnee walitti dhufuun Oromiyaatti jechuutti miti. Federaalatti boo'aa jiran. Uummata federaalli kuni structure jiru fi intelligence hin jiru karaa Prime Minister Abiyyitti itti dhiyaachuu hin dandeenye. Uummanni keenya Finfinnee keessa taa'aa waan nyaatu dhabee sinqii fitatanii Khalid gaafii kanarratti adeebi'aa sagaleen hin dhagaamu jedhu gara sagalee kana amma sirreessanitti teknishaanii keenya Mahadii sirba Nuhoo Goobanaa isin waamte armeen kan jedhu nu dhageessifte mee rakkina sagalee daawwattoonni keenya jedhaa jiran kana amma sirreessina Mahadii qophoofte isin waamte harmeen jedha Nuhoo Goobanaa.
Isibu amti harmeen noho gobanaatin ture egaa Khalid iddoo dhaabdee itti fufnaa warra amma turanii dhufan yaadachiisudha. Guddoonni Oromoo kan Booranaa abbootiin gadaa beektonni kan keessatti argaman 40 Finfinnee dhufaniiti isaan kan dhufaniif rakkina daangaa irratti mul'ate mootummaa qaama mootummaa wajjin haasa'uudha. Kan federaalaa haa ta'u kan Oromiyaa egaa nama isaan sirriitti dubbisu dhabnaan qe'een keenya gubate jedhanii deebi'anii galanii kan dura akka yaadannu maanguddoonni walloo dhufanii torbee tokko ol qorra keessa taa'anii iddoo bulan illee dhabanii galanii egaa mee hir'in deebi'u suma duraa iddoo kaate sanaa iddoo jalqabdee itti nuuf ufta kanan jechaa jire ajajaa waraanaa kan tokko dhiyeenya kana waan dubbate dhageessaniirtu gara biraatti yeroo gabaabaa keessatti waan jala galchina kan jedhu gara naannoo Somaalee kanatti keessattuu baha Oromiyaa irratti maaltu ta'edha. Gama kanaan yeroo laallu qabsoon qeerroo garamitti deemaa jira eessa ga'eera kan jedhume kanatti fufi Khalid. Fayyaade Dajane waan gaarii naan jette Nuho Muhammad Gobanaa Rabbiin nuufaa fayyisu. Qabsoo contribution inni godhe qabsoo Oromootiif Nuhoon bakka guddaa qaba. Rabbi fayyaatti haa kennu. Kaleellee dubbiseetiin ture. Hedduu dhukkubsata. Har'a nama keenya qabsaa'ee fi qabsoo kanarratti ilmaan isaa agaban cufa irraanfachuun sirrii natti hin fakkaatu. Obbo Nuhoollee mee hanga dandeenyu irratti isarratti illee gargaarsaa fi waan takka illee eega du'ee booda guuta ture fayyaa gaarii ture jechuudha. Isallee yaadachuun nurra jira obbo Nuhoon haa jiraatu fayyaa adayu. Wanni ni Dajane wanni jechuu barbaadu akkuma ati jette namoonni 40 ol walii qabamanii Finfinnee kana keessa dhufanii Finfinnee jiru Finfinnee namni hin beekne hin jiru. Jarri kuni manguddoodha irra guddaan isaanii manguddoodha sinqii qabatan fixatanii guyyaa 12 achi keessa ta'an. Har'a wanni guddaan maali? Wanni keessarraa fuunee dubbannuu miti. Information qabnurraa qunnamtii qabnurraa dubbachaa jirra. Uummanni kun uummata kallee dhabee waan nyaatu dhabee deebisaan tokkollee osoo hin deebifamneef uummanni kun karaa biyyaa galanii jechuudha. So qabsoon dheengaddaa jeneraaltichi dheengaddaa 7 fi 3 nurraan fuudhuu je uummata kana karaarraa kaasuudhaaf. Mootummaan Oromiyaa OPDOdhaa fi mootummaan TPLF walumaanuu EPRDFin humna tokko qabaatanii qeeroon jeenya jilbiifachiiftee jirti. Ammas dhaamsaan ergaaf guyyaa 7 guyyaa 3 hajuu kun ummata ajjeesaa manarraa gubaa qeerraa buqisaa ummanni kun ummata addaatu bakka biraarraa seedee hajuu kana haadhiisan qishnaa yookaan sabaataa ummata godhuu dhiisanii deebisaa hatattama barbaachisa. Naannoo Oromoo guutuutti baha dhiyaa kaaba kibba
keessatti ummanni Oromoo gubachaa jira. Garuu warri qabsoo kanarraa qooda hin qabne namoonni biraa har'a gammachuudhaani gammachuu ajaa'iba gaggeeffachaa jira. Dhiiga namaatiin namni biraa boonaa jira. So kanaafuu dhiini kun hagan naqame dhiiga Oromooti. Dhiini Oromoo bakkatti deebi'ee dhiini Oromoo kan jige kun yoo haqa hin qabaanne abbaan fedhe Lammaa fi Abiyyiin qeeroo hajaa godhuu hin danda'an. Qeeroon duraanis istiraatejii isaatii fi miti kaka'ee ummata Oromoodhaa fi lubbuu qaqqaalii lubbuu bareedduu tana saakarfaayisii godhe. Arraas ni godhe jeetiin amana. Qeeroo kana abbaan fedhe hajaa godhuu hin dandayu. Arraas qeeroon biyya keessa jirti. Bu'aa fi baatii kana rakkina kana keessatti ummanni keenya bu'ee wannummaan isaan ta'anii ilaalan hin jiru. Qeeroon ammallee akkuma reefu jee hidhachuu qabdi. Jeneraaltichaa fi Abiyyiidhaa fi Lammaadhaafis dhaamsanii nan qabuuf ummata Oromoo ajjeesuudhaan, ummata Oromoo baqachiisuudhaan, afaan gaarii dubbachuudhaan, ummata biraa saba biraa gammachiisuudhaan nageenyi numan dhufne tun. Hanga gaafiin Oromoo deebuutti biitti sun nagaa hin qabdu, nagaa hin harkattu. Hanumaafuu maali? Biyya inni dammaraalleen jechuu tana namuutu hin beeku. Mee Abiyyuma gaafanna yeroo biyya gaafa dhufe inni dammaraalleen nuti nuu maali isiin tun? Yoo gaafatte atis waan biraa dubbanna. So Oromootu irra dammare moo darrammaruun tunu hin beeknu. Isaatu fide jecha haaraa yes we can Obaamaan Ameerikaan keenya akka jeetti innis inni dammaraalleen nuu fide inni dammaraalleen Oromoo lafarraa fitu yoo ta'es Oromoo Itoophiyaanizim waqta dursanitti deebifna kajaanii ummata Oromoo kakaasan yoo ta'es inni dammaraalleen isa gaafanna dhaamsaan an qabuuf ummanni keenya qeeroon teenya manguddoon teenya arraas boruus nuti warri ala jirru kuni gargaarsa qunnamtii rileeshina isaanii wajji qabnu itti fufnee qabsoo keenya xumuratti geeffachuudha. Yoo isaan kan hojjenne yoo ta'e arraas boruus qeeroonis itti kaati nageenyi biyya sanatti hin dhufu. Jeneraaltichi sun sila xiqqoo mataasaa qaqqabatee irra gaarii Abiyyi Lammaanis wanni ni dubbate Oromiyaa irratti caffee irratti agarree jirra. So xarabeezaa dha'uudhaan loluudhaan miti adeero gaafii Oromoon isin hin jettu immediately deebisa. Isiniitu itti gaafatamaadha. Namni tokko itti gaafatamaa miti. Isiniitu nu hoogganu jira. Isiniitu biyyaaf abbaa biyyaa jettan. So kanumaafuu abbaan fedhe qabsoo teenya hunduuba deebisuu hin dandayu. Anytime qabsoon teenya itti fufti arraas ni qabsooyna. Gaariidha Mustafaa mee gara keettan darbaa. Egaa yeroo qeerroos haa ta'u uummanni biraas amma tokko mormiirra turanii keessumattuu qeerroon Oromiyaa yeroo socho'ee jiru sanatti helikopteroonni wayyaanee qilleensarra akka gaariitti balali'u turan yoosuu rakkoon tokko uumame achitti argamuudhani karaa nagaatiin uummata qabsoodhaaf iyyannaadha gadi ba'e irratti rasaasa roobsuu kan irreechaa yaadanna lafaanis gubbaadhanis jechaadha. Garuu helikopteroonni mootummaa giddu galeessaa kuni gara baha daangaa Oromiyaa kanattis gara baha Oromiyaa kanattis yeroo isaan deemanii waraana abdiilee dhaabban hin argitu. Kana yeroo waan callifamee fakkaata akkuma amma jedhamu kanatti warri mootummaa bulchanis callisan hin dubbatan dhimma waan dubbataniif hin beekamu hin dubbatanii. Miidiyaanumti isaan achillee hooggananii yeroo tokko yeroo dhiibban uummataa irratti baay'ate maaliif hin dubbanne jedhanii darbanii fakkii sanyii amma kan jeneraalichaa sana dhaadachuu yookiin darbee gara Harargee kana dhaqanii amma Dirredawaatti waa hedduu arganii turanii galchanii akka laaybiraarii keessatti dhoksan dubbatu darbanii waa xinnoo uummatuma hafuura akka galfatu waa tokko dubbachuu malee waan achi jiru keessa miidiyaan isaanis dhoksaati jira. Kanaaf egaa mootummaan iddatti callisee maal gochuu qaba keessa uummanni daangaa sanarra jiru walumaa galatti immoo uummanni Oromoo akkuma yeroo Finfinnee sana jedhee ka'e sanatti waan kana ofirraa hambisuudhaan maal gochuu qaba jettee? Laal dajane ati ni beektaa maybe warri paadala kanarraan tana laalaa jiru ijoolleen xixiqqoon isas keessa waan jiraniif warri seenaa naannoo uummata daangaarra jiru kana kan deemu yoo jiraate ittiin deebi'a. Lafti daangaadhaa kun bakka qabsoon uummata Oromoodhaa itti habaqaalamtee itti guddattee as geesse. Mootummaan dhufaa dabraan sodaa fi jibbansa uummata naannoo daangaarra jiru kanarraa qaban. Fincilli diddaa gabrummaadhaa bakka kanarraa yoo dhoohee
bakka inni isaan geessu taa'u namuutu ni beeka. Kanaafuu uummanni Oromoodha bara dargiitis bara TPLFtis qawwee uummata keenya irraa guuraniitiiti uummata keenya harka duwwaa hambisan akka uummanni keenya duran dhaabbate. Hameensha haamtuu fi mancallee irraa guuran akkanumaanii kilaash takkittii qaban kaartaa takkittii qabaniini diina hanga funyaanitti hidhate dura dhaabbatanii ifirraa faccisaa jiran. Waraanni raayyaa ittisa Itoophiyaadhaa Igaad bara Soomaaliyaa keessaa fi Ruwaandaa hanga Seeraaliyoonitti deemeetiiti nagaa tiisaa ture. Akkamitti milishaa liyyuu poolisiidhaa tana dhaabuu dadhabe yoo inni fedhiin keessa jiraatu. Kana ammaasis reefuun tana dubbadheetiin jira. Bileemiin yoo taates muummicha ministeeraa kan commander in chief tahe liyyuu poolisiin tunuu hooggana prime minister Dr. Abiy Ahmed jala jirti. Maaliif biyya san isaa bulchaa jira. Leetarii takkittiidhaan lola kana dhaabsisiisuu danda'a ture. Fedhinnaa irraa hin qaban. Ammallee warri political scienceidhaan muuxannoo qaban maaltu duuba deemaa jira waan qoratamee ummataaf dhalaa'uu qabu kun. Waan hedduu nama gaddisiisaati maaliif akka callisanii uummanni kun laalaa jiru. Bikaas dhaabsisiisuu dandeettisitti qabanii yoo fedhinnaa qabaatan dhaabuus danda'an jechuudha. Garuu kana isaan hin goone. Uummanni keenya hoo maal godhuu qaba? Ciisee du'uun qabu hanga danda'utti finciluu hiriira nagayaa karaa adda addaatiin isteej godhu mormii isaanii itti fufanii mootummaa kana oppoos godhu. Yoo guyyaa takka amma dura gaafa OMN irra dhufe dubbateetiin ture. Muummichi ministeera Oromoorraa masaraa mootummaa Itoophiyaadhaa qabachuu akka nama Oromoo tokkotti gammachuu qabnaaf. Qabsoon uummata Oromoodhaa immoo nama tokko 4 kiiloo naquufii miti. Qabsoon uummata Oromoo uummanni keenya bara dhibba guutuu halolaa tureef, falmataa tureef, abbaa biyyaa ta'uu, abbaa qabeenya lafa isaa ta'uu fi nageenya isaa mirkaneessuudhaaf. Kuni tahaa hin jiru. Namni keenya guyyaarraa dhumaa jira, ijoollee xixiqqoodhaatiitu dhumaa jira. Uummanni keenya bakka jiru walitti dirmatee haala koordineetii taheen waan kana hanga dandahamuun jecha hanga dandahamuun dura dhaabbatee balaaleffachuu qabaan jaajajane. Wanti dabaltanatti fakkaata Khalid mallattoo agarsiisaa jirta. Sanuma irratti dabaleegaa maaltu mootummaan callisee warri biyya bulchanis callisanii miidiyaan biyyattii sanii waa hedduu waa'ee daawwannaa fakkeenyaa fi Isaayyaas Afeworqiitu jira. Dhimmoota biraan afarsu garuu waa'ee daangaa kana yeroo dhufee namni gara miidiyaas haa ta'u gara warra biyya bulchanii wanti dubbatamu hin jiru. Kanaaf maaltu kan itti hafe ummatichi maal gochuutu irra jiraata. Lammata immoo amma gara aktivistoonni Somaaliyaa amma kanatti himaa jiranii na barreessaa turanis dubbisaas turanii abdii ilee Finfinneetti dhiyaatee masaraa mootummaatti dhiyaatee pirezidaantii Isaayyaas fa'aa namoota kaanii simachuu otoo hin taane inni adabamuutu irra jiraata mana murtiidhaaf dhiyaachuutu irra jiraata kan jedhu sochii akkasii jalqabaniiru. Kana nama akkasitti dhiiga nama achi Harargeedhaa fi Baalee Boorana Gujiidhaa nama dhiiga dhangalaasaa si masaraa mootummaatti immoo nama nagaa fakkaatee yeroo mul'atu argamta. Kana maal jetta? Laal dajane fayyaadee laal meelaali gaafa Abiyyi Prime Minister Umar Gide dhufe maali khatee support Abiy jaanii Bahar Dar keessatti ni agartanii jirtan namni millions namni bee support godhaa ture maali khajaan bulcha maali Amara bulcha dura Amara san andar enyu gaddu andargaachuu fi dammaqa bokonni maal jaanii beekta speech isa meelaalame amma booda jaan arraa booda ummanni Amara mataa qaqqabateen deemuu jaan dhagay dubbii tana jala muraada laala Amarummaan arraa booda amata meeqa itti qaanfanne jaan hoogganoota jechaa jira ummata meeqa jechaa jiru hoogganaa isiniin deemne jechuuti amarummaan amata meeqa mataa qaqqabanne kun amma wata mataa gadi qabannu je amarummaa keenyaan boona je jarri keenya kun itti qaanfatana fakkaata ani jarri kuni itti qaanfatana fakkaata maaliifin je yoo laalte abdii ileedhaa fi gidi amma siyaasa Afeworqii millions maallaqa Itoophiyaa gannaqaa jiran millions agartan security dilasan agartan
wanni isaadhaaf godhaa jiranii beeta mangistitti wanni isaan fantaziyaa godhaa jiran kun maal nu yaadachiise gaafa Haayila Sillaaseen walloon beelatti osoo jirtuuti beelli hin jiru jechaati ture dhooyisaa ture ummata Oromoo irratti waan san geemii akkasii san taphachaa ture dargiin osoo biitii sun gadi hin qabanne isa paakoo fi isa paajeeti biyya san keessa wanna godhaa jira abiyyiin isa irratti tooftaa adda addaa siyaasa forqee as fidanii isaaniin boonaa jiran isaaniin nagaya uumaa jira jiran namni Somaalee keessaa buqqa'e naannuma Harargee keessa jiru Hammarreessa keessa ka jiru quba qabdan magaazina tokko keessatti mana xiqqaa akkana mummuranii kasagaraa hin qabne nama miiliyoona oliitu namni keenya beelawee mana sagaraa hin qabu takkaa garagalee isaan kana laalee ni beeka biyyin lammaan laalee ni beeka ummanni kun yoo ummata kee ta'e gaggaragaltee ummanni Somaalee irraa buqqa'e maaltu barbaachisa yoo humaallee godhuuf hin dandeenye international community jira addunyaa irratti international community nama 500 ol yoo baqate akka register godhan akka international community gargaaru kana ka godhan over a million namni Oromoo ta'e data hin qabnu wannan hin qabnu over a million akka isaan jaanitti baqate hanga amma dhaqanii ilaalaa hin jiran hanga amma issue naannoo ummata Harar kana dubbachaa hin jiran ummata naannoo Baalee kana dubbachaa hin jiran walloo ni beeytan walloo kana bakka sadii muran naannoon garii ka Amaaraati kililii muran naannoon garii kan Tigraay naannoo garii ka Oromooti ummata walloo franchise godhanii jiran eenyutu dhaabbataaf eenyu lolaaf illee sadarkaa wallaalame keessa jira ummanni kun kunoo dachii nurraa fuudhanii baqannee rakkachuu jira mootummaan federaalaa nu gargaaruu qaba jaan deebuun takka hin jirtu Abdii Ileedhaa fi Lammaan picture isaa agartan wal bira dhaabbatanii siyaasa forqee sibachuu jira nama kiraayima dhiiga gannaq achii miti jijjiga keessaa silaa deemuun qabu silaa irraa humna qabaanne humna hin qabnu ja'anii ummanni kuni ummata Oromootti himu lama dakoo numaatu naannoo sanirratti reefoo makka dhawametti naannoon daangaan itti kaate kun cufti naannoo dura qabsoon Oromoo itti biqilteedha naannoo Gobeellee haa ta'u naannoo karaa Wallaggaatiin haa ta'u Shawaadhaatiin haa ta'u naannoo kana cufti bakka ibiddi baqaqe naannoo kana keessatti satil godhuudhaa fi maali nagayni akka hin uumamneef maal godhan ibidda qabsiisaa jiran maaliif yoo biyya kana keessatti nagayni dhufe isaan namni waa hedduu gaafata waa'ee dalagaa gaafata dalagaan hin jirtu waa'ee jireenyaa gaafata ijoolleen yuunivarsiitii kumaatamaatu har'a fixeeti lafa ta'a dhagaa cabsuu sanuu dhabaniiti ummanni maal ta'e gandarra deemee waan nyaatu dhabee rakkina keesseedha akka ummanni biizii ta'uuf lolatti labsuu qaban lolli naannoo san yoo sharoor kaawe maal jechuu barbaadan silaa nuti ikoonomii ni guddifna dalagaa isiniif kannina kunoo bar naannoo kana keessatti nagayni hin jiru nagaya kana qabbaneessu ummataa miti isaan maal jaan qeyroo ka qeyroo ka deengaddaatti isinummaan nagaya uumtanitti isinummaan nagaya godhaa jaan hayi namni gubachaa osoo jiru mootummaan ummata kanaaf ordera kannuun hin dandayu Abdii Ilee immediately accountability responsibility qaba mootummaan Oromiyaa achitti hidhamee koortii dhaabbachuu qaba kana yoo hin goone ta'e Abdii Ilee jechuun homework nu kanan yaabbileen kiyya daddabanne from now on we're going to go straight forward Abiy and Lamma isaanii alatti Abdii Ilee numaa godhuu hin dandayu wanni akka jaame leetara tokko dhaabuu dandaya he is the chief of commander hin dandeenye ni dandaya beekaatti jiran jarri kuni gama biraatiin sabootaaf sablammii wal afaan naquu naannoo biraa laaltan gumuuz agartan silxee agartan anaan dhufa jee sadarkaa san dhaqee naannoo san qabbaneessaa jira naannoo keenya kana keessatti mee bakka kami Abiyyiin dhaqee ummata Oromoodhaa fi Somaalee jidduutti Abdii Ileedhaaf Lammaa harka wal qabsiiseeti dhufeeti sa'a takkaa booda lolli nutti eegale sa'a takkaa booda Abdii Ilee fi Abiyyiif Lammaan gidduu jiraa sa'a takkaa booda hanga ammaatti arra meeqa guyyaa 300 eegaa Abiyyiin filame ummanni Oromoo dhiiga caalaa gannaqu jira jechuutti namana harmaafuu isaanuma irratti duuluu nu barbaachisa malee Abdii Ilee jechuun nu baasu Abdii Ileen waan biraati diina irratti hin duultu beeynee jirra we're gonna fight Abdii Ilee garuu these people warra nuti bakka nu bu'e kanarratti ammas borus irra jaaramne ummanni paarlamaa keessa jiru iyyuu qaba Oromoon dubbachuu qaba ishuu wanna godhuu qaba yoo isaan hin dubbanne ummanni ala kana keessa jiru aktivistootni nama 3 nama 4 miti dajanee wallahi atii fi namoonni biraa wanni isin hojjetan waan ilmi namaa miliyoonni tokko ngoone godhu jirtan
Aktivistii Oromoo kumaatamaatu ala kana keessa jira. As baanuutu hin dubbatan. As bahanii at least wanni simple nuti Oromoodhaaf goonu hanga dandeenyu kana dubbachuun nu barbaachisa. Namni biraas as bahanii wanna kana irratti moor irra focus goone jaaramuun waan tokko godhuu nu barbaachisa. Galatoomii dhiifama gaanii dheeradde. Hayyee Mustafa mee asumarratti keessa warri biyya bulchanii muummicha ministeeraas haa ta'u pirezidaantichas haa ta'u gadi ba'anii dubbachuun yoo baatanii aktivistoonni gara isaanii yookiin dabballoonni isaanii kan jedhanii ammatti warri biyya bulchan kun humna hin qabanii kanaafi abdiilee suuta malaanii suuta yeroo kennaniif yoo ta'e malee balaa biraatu dhufaa kanaafi suuta jedhanii malaan qabuutu irra jiraata obsaa kan jedhu tokko dubbataati jiru. Obsa kana mee obsa jedhamu kana attamitti ilaalta gama biraatiin immoo yeroo akkanatti makkalaakayaan jedhamu kuni yeroo ammaa kana ummata caalatti fixuutti caalatti weerara babal'ifachuu jalqabu kana mee warra duraan aangorraa ka'an jedhaman sun deebanii humna waan godhatan fakkaatamoo maal sitti fakkaata namoonni tokko lakki jirri kun deebisanii gadi fageeffatan kan jedhu jiraate maal sitti fakkaata? Laal dogongora seenaadhaatiitu hojjetamaa jira. Dr. Abiy Ahmed waan advaayizara gaarii waan qabu natti hin fakkaatu. Namni beezii fi tolfachaatiiti dippiloomaasii karaa biraa achi babal'ifata. Fakkeenyaaf mootummaa Ameerikaa kana keessa yoo argitan Donald Trump he is an extremist Republican. Waan dhagahamuun gurratti namatti ulfaatu beezii isaa gammachiisuudhaaf dubbachaatiiti karaa biraatiinis immoo warra dimokiraatotaa fi paartii biraatis gammachiisuudhaa deema. Dr. Abiy Ahmed fi Lammaa Magarsaa immoo sabboonummaa uummata Oromoodhaa gaxxiqqeessaatiiti ganda biraatirraa fira horachuudhaaf yaalaa jiran kuni dogongora gurguddaa. Wanni isaan amma irra guddaa isaan cancalee taa'uu ni jiru. Karaa tokkoon inni dammaraalleen jennee yoo rakkoo uummata Oromoodhaa baasnee dubbanne warra nu dammaramuu deemu kana offendi goonaa maybe firraachi ari'uu tahaa kan jiruuniini kaalkuleeshina dogongoraatiin deemanii dhumaatii uummata keenyaa biyya irra deebisuu barbaadan. Which is very, very wrong. Dogongora gurguddaa. Karaa difeensiitiin humna qabaachuun malanii abdii illee fakkeenyaaf yoonii fi ammaan tana tarkaanfii irra fudhanne inumaatiitu jeequmsa hamaa keessa seenuu mallaa no. Ol'aantummaa seeraa waan jedhanii jira. Biitii takka tasgabbooytee jiraachuudhaaf lubbuun nama takkaa yoo baate itti gaafatamummaadhaan gaafatamuu qaba namni lubbuu namaa dhiiga lubbuu namaa tokko gannaqe. Har'aan tana is not even waan xixiqqoodhaa miti. Galgala tokkotti maatii 250 oliitiitu manni isaanii irra gubate odoo isaan rafu jiranii. This is nothing less than genocide. Yoo kana deengata waa'ee genocideidhaatiin dhiiroo mee dhimmi naannoo Harargee fi karaa Booranaa deemaa jiru kun criteria genocideidhaa kana fulfilni godhaa jeen laalaa ture. 100% genocideidhaatu uummata kanarra deemaa jira. Genocide jechuun saba tokko yookaanis uummata tokko target godhanii interesti lafa isaanii saniitirraa buqqisuudhaaf takkaanis sanyii san dhabamsiisuudhaaf kan adeemsifamuu jira. Uummanni Somaaleedhaa bara Ziyaad Barreetirraa kaasee daangaan keenya hanga Awaashii ta'ettuu tilmaama keessaa qaban. Abdiillee yeroo uummata manguddoo Somaaleedhaa walitti qabee daangaa keenyaan nu babal'isaa jiruun dhagahamee jira amma dura. Yakkamaa kana if jala qabanii har'aan tani inni masaraa mootummaa keessa taa'ee dippiloomatii biyya biraa Isaayyaas Afwerqii yeroo biyya seenu qabatanii isaaniin deddeemuun kun tuffii isaan uummata Oromootiin qabanii fi tuffii maatii ilmaan isaanii duraa dhume tuffii ilmoo abbaan isaa duraa du'ee har'aan tana qabriin abbaa isaa jiituudha kana agarsiisa. Abdii illee bar olaantummaa seeraatiin gaafatamuu hin barbaachisu ifiif confess godhe yakkamaa akka ta'e Geetaachoo Asaffaatiitu yakka kana akkaan hojjetu na sodaachisee na godhe jeetiiti interview sa'aa takka ol deemte irratti irra deddeebi'ee dubbate. Kuni yakka crime against humanity uummata keenya irra deddeebi'aa jira. Generaalonni Tigreedhaa deebi'anii aangoo qabatanii we don't know.
yoo deebi'anii aangoo akka qabatan taate gabbahanii uummata dubbachuu qaban jarani akka jennee miti humna ittiin qabnu aangoon keenya rakkoo keessa jirti jaanii yoo hawaasatti himan nutis ni hubanna ummanni isaan dhiibee aangoorra isaan fide kunis qabsoo isaanii deebi'aniitiiti yeeqan jiboochi isaan jansan isaanii wajjin achi faccisa. Arraan kan ammoo isaan bakka deemanii wiskii haasaa paartii godhaa South Sudan dhaqaa biyya addunyaa tana Keeniyaa fi Somaaliyaa Jibuuti irra naannawaa nagaya uumna jechaa nagaya mana isaanii keessaa uumuu dadhabuun waan namaa liqinfamuu miti. Fedhinnaa irraa hin qabne malee. Fedhinnaa irraa hin qabne akka fedhinnaa silaarraa qabaatee nagaya buusuu danda'u rakkoo Sidaamaa keessatti uumame irratti agarree jiru. National Television irra gabbaheetiiti ambayyoonaa obsa isiniifin dhufutti hin jira nagaya kana ni hiinaa jee dhaqee ummata saniddu nagaya buuseen. Barumman Oromoo adaan tana hajjechaa jiru. We are not even asking kottu nu laalillee jechaan hin jirru bar. Rakkuma jirtu sana maaliif akka naawlee jiru goone maaliif fi rakkoo jira jaanii hin dubbanne. Nama keenya dhiinni nama keenya dhiiga sareetiin dhiibaa. Finfinnee keessatti nama meeqa haadhawame san irra deemanii photoshoppii dippiloomaasiidhaaf irra deemanii dhiiga kannaa beenyaa qabeenyaatiin gargaaraa wacii isaanii irraa baasaa fi ummanni Oromoodhaaf baankii keessaa maallaqa hin qabu. Baankiin isaanii abbaa isaaniitii fi obboleeyyan isaanii ilmaan dhiiraa san. Arraan tana maatiin takka abbaan isaanii irraa du'e jennaan ijoolletu yatiima taate jalaalam isaanii guddatti. How comes ilmaan qotee bulaati jarru kun Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiyyi mataan isaa rakkoo hawaasa keenyaa keessaa as bahanii as gahan. Arraan tan isaan masaraa mootummaa qabannaan dhiigi ilmaan Oromoodhaa akkanatti uffatanii lafa laaluun tun waan hedduu nama gaddisiisaatiis emmo isaanumaafillee toluuf hin ta'e. Galaanni kun qarraan tan akkanatti usee taa'e kun volkaanoon kun yoo dhoohe lafarraa isaan xaraguu ta'a. Because qabsoo ummataatiin achi dhufan amata 27 gabra TPLF turan. Gabrummaa kana jalaa ka isaan baasee sadarkaa tanaan isaan gahe dhiiga ilmaan Oromooti dhiiga qeerooti. Kanammoo isaan fira Oromoo xiqqeessaniitiiti fira biraa ittiin horachuu barbaadan. It is not gonna work. Dalaguuf hin taa'u kuni nutis walumaan as jirra dhiisuufis hin teenye. Tabiraa dejane aktivistoota keenya kan Noorz Ameerikaa keessa jiran warri hoggaasaan sa'aa 24 sooshaal miidiyaa irra taa'ee rakkoo ummata Oromoo godina bakka adda addaatti irraa dubbatan. Arraan kana qabsoon Oromoodhaa hin xumuramne. Maaliif akka waan qabsoon Oromoo xumuramte pretend godhan naaf hin galu. Warri hoggaa kan sa'aa 24 intelligensii biyya keessaa resourcii qabaniin information guuranii fidanii rakkoo tan expose godhuudhaan beekaman irra guddaan isaanii arraan tana mul'atan tokko malee maybe qoota jaamanii warri affeeramanii biyyatti deemuu barbaadanillee sodaatan. I understand. Garuu odoo obboleeyyan keenya dhiigaa jiru, odoo lubbuun namaa bahaa jirtu, odoo qabeenyi ilmaan Oromoodhaa manca'aa jiru, callisnee yoo waliin laalle guyyaa tokko seenaa nu gaafatti kanallee harki yaadnu Khalid egaa OPDO saa ta'uu mootummaa biyya bulchuu sana isaan biyya bulchuu akka namoota qaama biyya bulchuu tokkotti haa koomataman. Keessattuu dhaabbileen siyaasaa hedduu amma gara 15 ta'aniiru kan Oromooti jedhama. Baay'ina isaanii kan isaanii hin beeku. Keessattuu warri biyya keessa jiranoo waan isaan irraa barbaadamu tokko hojjetaati jiru gama isaaniitiinoo hanqinni jiruuf ciminni jiru maali? Yaa ilaalla dajane dhugaadha biyya kana keessatti ala kana keessatti nama dhaaba adda addaa ta'anii abaawoo 14 abaawoo 11 abaawoo 9 abaawoo 5 ja'anii biyya kana keessatti amata hedduu turan kuni har'a kunooti biyya san keessatti karaa nagayaatiin qabsaa'uun ni danda'ama ja'amanii cufti isaanii karaa biyyaa deeman biyya deemuu isaanii keessatti silaarra ani isaan sanii hiree harkatanii turan ummata isaanii wajjin qunnamanii jiran yoo dhugaadhaan ummata Oromoodhaaf waa hojjechuu barbaadan as keessaa aangoo kan fudhannaa bakka kam teenyaa osoo hin taane qabsoo isaan dheengadda amata 30 amata 40 irra guddaan isaanii qabsoo kanaa jecha jiruu isaanii dhabanii mana isaanii dhabanii ilmaan isaa dhabanii biyyarraa bahanii baqatan har'a gizee ummata isaanii wajjin biyya galan gaafiilee ciccimtuu mootummaa federaalaatti mootummaa Oromiyaa irratti dhiibbaa gurguddaa kana godhuutu irra jira. Maaliif yoo isaan har'a amma oowwituu tanatti cimanii yoo asin baane hanga turanitti tuffatamaa deeman hanga turanitti beezii dhabaa deeman amma biitii oowwaadha biitii gamam deemtii eessa deemtii namnummaan beekuu hin jiru
biitti tuna isa dhaquuf deemti nu cuftin hin beeynu warri amma biyya keessa galanii dimokiraasii biyya sanii Itoophiyaa dimokiraasii goona hajuu kuni oowwa amma jiru kana faayideeffatanii ummata amma isaan bira dhaabbatu kana ka isaan airportii dhaqanii alaabaa dablisummaa Oromooti miti I'm sorry to say that alaabaa Oromooti anaaf man beeku alaabaa Oromoo tana amma jirtu tana qabatanii bakka cufatti airportii ka dhaabbatan kana fuudhanii osoo hin sodaanne bakka sanitti mul'atanii ummatan fissimatanii ummanni kun gomaal garuu qaba eega ummanni dillee kun supportera eega qabaatanii harkan action tokko fudhachuu qaban ummata jaaruu qaban dafanii biyya sanatti heeraa fi seera galmaa'anii hojii itti fufuu qabani yoo kaya hojii hin fufne ta'e usaniituma karaa biyyaa baadiyyaa ganda keessa magaalaa dhufanii daawwannoo hanga godhanitti ummanni kun beezii isaanii beekanii humna isaanii beekanii isaanuma kana irrattu rakkina fidan jeetiin amana kanumaafuu ummanni suni hanga dandeettu sossoo'utu irra jira baga galan biyyatti maaliif galanii miti murtii isaaniiti garuu callisuudhaaf mi kana kan sossoo'utu irra jira sossoo'insa san jabeessuutu irra jira karaa biraatiin waan tokko tuquu barbaade dajane ummanni jeneraalonni naannoo Harargee keessa turan shanan suni abdiilee wajjin walii galuu irraa ka'ee naannoo Hararii pirezidantii Muraadii wajjin Muraad Abdulhaadii jaanii isa wajjin walii galuudhaan jalqabanii jarri kuni abdiilee fi Hararii liigiin pirezidantichi waliin hojjetan jeneraalota sana wajjin naannoo Harargee keessatti agartee qeeroo akka ummata qeeroo Oromoon Harariitti fincilse fa'aa godhanii geemii akkasii ummanni Oromoo kunoo saba xiqqaa kana miidhuuf deema saba xiqqaa kana godhuuf deema jaanii geemii san taphachuu barbaadanii ture garuu maali ka ta'e ummanni keenya ijoolleen qeeroo naannoo Hararii jirtu sun irra walii galanii ummata Hararii wajjin ummata biyyaa wajjin irra walii galanii pirezidantii isaan amata meeqa TPLF gargaaraa ture abdiilee gargaaraa ture aangoorraa kaasaa irra qabsaawaa jiran ummanni akka ummataatti rakkinni hin jiru hawaasni akka hawaasaatti rakkinni hin jiru fuulduraafis ummanni Oromoo historically nama dhibbaa hojii jiraachuu dandeenya mootummaan garuu amma aangoorraa ari'amee jiru kun structure guddaa qaba Geetaachoo Badhaaneen isa inni yoo kadees structure guutuun intelligence guutuun kasaaniiti de makalaakiyaa keessatti humna guddaan gadii kanatti ni qaban so kanaafuu isaan kana akkamitti irraa annajaanii ummanni ijoolleen qeeroo mootummaa jechuutti hin jiru qeeroon jara kana cufa beekanii sabaaf sablammii naannoo san jiru cufatti itti dhiyaatanii obboleeyyummaa jaalala akkuma ammaa dura hojjennetti irratti hojjechuun nu barbaachisa qabsoon teenya jalqaba itti fufti haala kanaas dhufaa jiran san boodatti deebina dajane kanumaan jechuu barbaada. Dhiifama anatu karaa adda addaatiin itti bilbilamaa jira kanatti inni sagalee cufee dhiifama Mustafa waa itti dabaltutu jira natti fakkaate gabaabseen daqiiqaa lama sii kenna sa'aatiin keenya deemaa jira waan amma warra keessattuu biyya keessatti galanii dhaabbileen siyaasaa maaltu irraa eegama mootummaadhuma duwwaatti quba qabuutu hin taane kan jedhudha sanarratti daqiiqaa lamaan tokko nu itti dabalteet gaafii taanutti darbinee dafnee fidna sagantaan biraas dhiyaataa jira. Dhuga wanni komiin biyyarraa nagahaa jirtu akka especially dhaabbilee siyaasaadhaa mormitoota kanarraa kaka'u dhaabni yeroo amma biyya alarraa galan kun xiqqishoo yeroodhaa isaan barbaachisaa haala siyaasaa biyyatti amma deemaa jirurraa xiqqishoo hin beekani garuu komiin guddoon kadeemaa jirtu Koongireesii Federaalawaa Oromoodhaatirraayi warri Koongireesii Federaalistii Oromoodhaa kana geggeessan ummata icon tahan warra faajjii qabsoo ummata Oromoodhaa kana bara 27 kana dura tahuudhaan keessaafuu Obbo Baqqalaa Garbaatii fi Dr. Mararaa Guddinaa rakkoo ummata Oromoodhaa kana voice godhuudhaan sacrifice guddaa fudhatanii bara hamaa san mana hidhallee keessa seenanii rakkoo ummata Oromoodhaa kana agarsiisaa turan. Har'a maaliifii fi callisanii maaliif nutti usanii akkami Dr. Mararaan Obbo Baqqalaa Garbaa maaliif waan kana guyyarraa dubbatanii rakkoo ummata kanaa furuudhaaf biyyaallee at least maaliifii fi guyyarraa publishing goonee ta'etu jira.
dhugaadha haalli har'aan tana jiru haala durattiitiin tokkoo miti jijjiiramaa jira bilisaan gabbahanii yaada isaanii uummataaf ibsuu dandahanii kun waan dhiifama qabu miti itti yaaduu qaban warri dhaabbilee siyaasaadhaa kan biyya keessa socho'aa jiran. Gaariidha. Kaalid Sibraa Yuunatti fakkaataa sagaleetu dhufaa jira. Ganatti fufnaa mee Kaalid gara dhumaatti akkuma jedhee gara dhumaatti deemaa jirra sagantaan biraas waan jiruufi gara biraatiin immoo biyya keessaa saatalaayitiin nu jalaa dhaabbachuun oollee kan jedhuuf namoota baay'ee natti bilbilaa dhiifama. Mee Kaalid rakkoon guddaan kun otoo jiru mootummaan Oromiyaa jira kan mootummaan federaalaa jira lachuu kan hoogganamu Oromootanii otoo rakkoon kun jiru keessattuu gara daangaa kana dhaqanii ilaaluu dhiisuun rakkina sana dhaabsisuu dhiisuun yeroo uummanni keenya hedduu buqqa'e gadi ba'anii dhaqanii daawwachuu dhiisuun rakkoo sanas baay'ee dubbachuu dhiisuun kun otoo jiru egaa warri federaalas bulchanii Dr. Abiy kan Oromiyaa bulchuu obbo Lammaa Magarsaa eenye kana uummata biyya keessattuu Ameerikaa kaabaa jiru kana dubbisuudhaaf dhufaa jiru kana maal nutti himta lammata uummanni biyya alaa jiru keessanumtuu sin warra Ameerikaa jirtanii gaafii akkamii gaafattu jara kana lamaan? Yaa wannummaan nuti isaan gamana dhufuu isaanii magaalaa Little Oromiyaa Minnesotatti akka dhufan barbaannuuf san gaagizee dheeraa irratti haasoyna. Jara kana at least waan biraa yoo hin goone isaan dura dhaabbannee rakkina jiru san gaafannee gaafachuu qofa osoo hin taane horee irra jaarree folaappii haa godhu. Wanni gaafannu kuni bakkatti oolee moo hin oolle akkanuma dhufaniiti wanni isin jettan sun sirriidhaa miti wanta kana ni hojjannaa fayyaadee jennee harka dhooyinu kana osoo hin taane folaappii haa qabaachuu jiru. Immediately wanta kana deebisuu haa danda'u irratti more irratti haasoyna dhufuun isaanii ummata Oromoodhaafis nama biraatiifis it is positive jeetiin laala akka nam tokkotti because jara kana takkaatu agarree hin beeknu carraan isaan itti argatan illee hin jiru arra garuu magaalaa lakkuu Oromiyaa Minneapolis dhufan jechuudha. Isaan kana Abiyyis Lammaas isaan lameenuu ummata Oromooti gizee tokko namni Oromoo gizee si hoogganu nama dhiba beekta yoo bilisa hin taane maaf nama dhiba namootuma Oromoo kanaa diaspora kanaa fi ala biyyatti gargar godha. Garii gizee haa kenninuuf hajuu jira. Jariibar nama keenya takkaatu Oromoon beeta mangistuma kanaa hun dhayne mee arraas dhaquu keenyaa alhamdulillah mee jaame dur zabanyaa turre jaa lakki ani akmaan reefu jee kani nuti jaalannu aktivistii keenya ka hedduu alaa fi keessattis hojjechuu jiran hedduu jira yoo inni bakka san taa'e gaafii Oromoo yoo hin deebifne Lammaa haa ta'u Muhammad haa ta'u Yuuyyee haa ta'u nuti namaa fi naannootti dhalatee gaafiin Oromoo sirri deebuudha. Kanaafi jarri kun as dhufuun isaanii horee irra dhaabnee nama isaan gaafatan waa cufa akkanumatti afaan kaanii osoo hin taane biyya keessatti waan jiru qabatamaarraa kaanee documented goonee gaafachuu barbaanna. So kanaafuu dhufuun isaanii hedduu gaariidha. Kanaafuu wanni jechuu barbaadu kan isaan gaafannu waa hedduu gaafachuuf deemna. DC keessattis koree jabduu ka Oromoon jaaramee jira. Koreen Minneapolis keessattis already hanga godhamutti sabaaf sablammiinis godhaa jiran Lammaa nama Oromoo kophaa godhamee sunis gaafatamuuf deema. So jara kana hiree gaariidha jeetiin abdaddaa gaafii kana isaanis ni deebisan jeetiin abdaddaa isaanis gaafii kana gurraa qabaachuu jiran already namoota adda addaa dhagayaa jiran itti qophaa'anii dhufan nutis itti qophoonee jirra. Rabbiin guyyaa sana achi nu naaga'u hin jira. Gaari dhagaa Mustafaati Kaanaadaa jirta carraa sana hin argattu garuu carraa sana ta'uu argattanis warri Kaanaadaa si dabalatee jara kana lamaanii jechuun muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi Pirezidaanti Lammaa Magarsaadhaaf otoo carraa argattee gaafii akkamiiti dhiyeessitaa fi atillee argachuu baattee warri waltajjii sanarratti argaman gaafii akkamii kaasutu isaan irra jira jetta. Kanuma wal qabatee egaa Oromoodha iddoo lachuu aangorra kan jiru. Yeroo baay'ee namoonni baay'een Oromoon yoo aangoo argatee
ummatuma isaatiif ammanan ta'uun miidhaa kan jedhutu jira. Gara tokkoon immoo yoo Oromootti gara Oromootti cillaafkatan jarri kuni Oromoodhumaa fi malee nuuf hin dhaabbanne jedheeti uummanni miliyooniin 100 kuni itti gaddaa kan jedhutu jira. Kana mee akkamitti ilaalta? Inni guddaan gaafii kana maal irratti xiyyeeffatamutu irra jira kan jedhu. Laal deebitee wanni hundi naannooyitee olaantummaa seeraa waan jaansan irratti deebiti. Lammaa Magarsaatii fi Dr. Abiyyis dhuga pirezidaantii Oromoo qofaa miti biyya san bulchan. Garuu uummanni Oromoodhaa special treatmentiin naa kennaa jechaa hin jiru. Biyyattii irratti abbaa qabeenyaa haa ta'u, biyyattii irratti nagayaan bobbahee haa galu. Namni kiyya badii tokko malee hin hidhamini. Abbootiin qabeenyaa keenya akkuma namoota hundatti fair share ka faranjiin jettuun baankii dhaqee yoo maallaqa liqeeffachuu barbaade akkuma warri Tigroota harkatanitti ka Oromootis chaansii haa harkatu. Nama Dubaayuma kana dhaqee waan takka fidachuudhaaf doolaara 5,000 eeggachuuf baatii 6 eegu jiruun beekaan kan nuti asirraa maallaqa erginuuf. So wanna akkanaa tana yoo seera nama hundaafuu wal qixxeessan tokko gammachiifne tokko disappointed goona wanni jaamtu hin jiru. Gaafiin ani Dr. Abiyyii fi Lammaa Magarsaatti gaafadhu. Gaafii uummanni Oromoo gaafatu kabiraatirraa addaani. Yeroo qeeroon Oromoo Revolutionii fi Oromoo Protestiidhaaf gabbaatu gaafiilee qabattee gabbaatee jira. Uummanni Oromoodhaa biyya irratti abbaa qabeenya isaa haa ta'u. Hidhaan uummata keenyaa haa dhaabbattu. Hidhamtoonni siyaasaadhaa haa gallakkifaman. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u. Uummanni Oromoodhaa biyyattii san keessatti qabeenya dalagatee galuudha bizinesa irratti aangoo hiree bilisaa haa harkatuudha. Takka jalaa deebisaa jiran. Amma Dr. Abiyyii fi Lammaanis bulchiinsi isaanii kan hedduu ittiin dhaabbatan nama 40,000 ol mana hidhaatirraa gallakkisiifnee jedhan. Duraan dura eenyuuti? Uummanni kun bar boqqolloo hataniitii miti kan hidhaman. Mirga biyyummaa isaanii sila gaafatanii fi maqaa adda bilisummaa Oromoo irratti laxxafanii hidhanii garafanii namni keenya akka hin dhalle akka shanyii isaa bakka hin buufanne godhanii cidhaan isaati irratti hoddaa hidhanii tumsiisaa tumaa turan. Gallakkifamuu isaaniitiif gammachuu qabna. Duraan dursaa hidhamuu hin qabani waan hedduu itti kireeditii fudhatanii ittiin dhaabbatanii miti jechuu kiyya barbaadeessisan. Talamada Finfinneen tun magaalaa Oromiyaati. Uummanni Oromoodhaa hangam takkachi keessatti harkaa jira. Namoonni keenya hin jiru. Afaan Oromoodhaa afaan federaalaa goona jedhanii amata dheeraadhaaf dhaaddachaa turan. Mee takkittii tanallee godhaa jennaan. Uummanni Oromoodhaa yeroo har'aan tanaa magaalaalee gurguddoon Oromiyaa keessa jirtu hundi bakki bu'aan irraa galtu fiigarii san sirriyyoo yaadachuu baadde doolaara 100 qarshii 400 awwadaa irraa federaalaaf gara every single day. Qoteewwan awwadaa dachii qotee jimaa kana tolchee fideetiiti jimaa san kiiloo qarshii 100 isaan gurguran kana asuma fuudhanii diradhaa fidanii 3,000 4,000 gurguran. So uummanni Oromoo abbaa qabeenya isaanii haa ta'u waan Oromoo protest Oromoo revolution irratti qeeroon itti dhumte dhiigni isaanii irra dhangalaame san galmaan gahaa jirtanii yoo galmaan gahuu baatan give us reasonable realistic time fulfill itti godhuudhaaf jettu uummanni gaafachuuf ta'a warri Kanadaatis irra wal dubbachaa jira namoota tokkoon akka haala dhuunfatti maybe dhufu mallaa warra qoree waan kana qindeessaa jiru wajjinis wal dubbannee haala itti isteejii nu kan namurraa dubbannaa yoo gad dhufne Khalid Faanis nu keessummeessanii maali rakkoon Oromiyaa xiqqoo deeyna. Gaariidha namoonni hedduullee gara kanaanii dajane komentii keenya ilaaltu kan jettan jira. Egaa asiinis jara kana keessummeessaa komentii hundumaa waliin ga'uun hin dandeenye of kalchaan jedha. Welcome to warri Canada, welcome to Little Oromia sinin jedhaniiru Mustafa ga. Kasi mee sadhumaati tarii Khalid waa'ee daawwannaa jaraa kana simannaa irratti keessattuu gara jalqabaa irratti gara magaalaa guddoo Ameerikaa kanatti akka Oromoonni baay'ee keessatti hirmaannee ture kan dhaga'amaa ture wanta akkasiis hin jira ture mee walumaa galatti
Eessa kaameeti eessa gaama maaliifii akkuma amma jenne kana warri biyya keessas akka hordofan lammata warri waa gaafachuu danda'anis akka carraa kanatti fayyadamuun gaafachuu danda'ani eessa ka'eeti eessa nyuun isaanii sagantaan isaanii kana nutti himtee sagantaa keenya goolam. Okay, fayyada dajane wanni inni naan osoo tirachin dhayne uummata kan jechuu barbaada. Lammaadhaaf hin dhaamsa qaba. President Lammaa kabajaadhaan naannoo Harargee lameen ijoolleen teenya sadarkaa maasteraa fi PhD qabaachaa bulchiinsa keessa namni achi dhalate osoo jiru this is a serious namni achi dhalate osoo jiru namni achi guddate osoo jiru namni naannoo san beeku osoo jiru namni sun aangoo bakka sanitti dhabee bakka feete ilaala namoonni naannoo keessaa naannoo Harargee kana bulchu cufti Oromoodha baga bulchan ani maaliif bulchanii miti kan jechuu jiru baga bulchan garuu namni Harar bulchiinsa gurguddaa kana keessa abbummaa itti dhabee naannoo isaa bulchuu irratti abbaa itti ta'ee namnummaan fedhe karaa fedhe irraa dhufee ilma eenyuuti eessarraa dhufee osoo hin beekne bakka san keessatti akka fedhe nama godhuu danda'a. So kanaafuu obbo Lammaan wanna kanatti irra laalanii yoo dhugaadhaan federaalizummaa nuti haasofnu tun yoo jiraattee taate regionummaan tajirtu yoo taate naannoo keenya keessatti naannoo Harargee keessatti naannoo Walloo keessatti Jimmaa keessatti namni wanni nu gaafachaa jiran Harargee guutuu keessatti wallahi rabbittiin kakadda namni keenya tokko hin jiru nutiif bulchaa hin jirru yoo silaa nutiif bulchire rakkina kana cufa walitti qabnee daangaa kana cufa nuutu geeffataa nuutu iyyataa nuu booya ka bakka san akka gabarnaraa ta'ee akka meera ta'ee ka bulchu nama nuti hin beeynu he could be Tigrees obbo Girmaa Faajaanii obbo Muhammad Faajaanii achi fidan he could be Tigrees kanaafuu nama nuti beeynu ilma abaluu ilma gosa kana ganda kana dhalate ka beeynu yoo nu bulche silaa rabbi biyya keenya keessatti lolli dilu kunurratti hin deemu kajaanii ganama kanaan dubbisaa ture kana researchi irra goone Abiyyi bira ni dhiyeessina Lammaa bira ni dhiyaata wanni kun malee wanni akkanatti irra dabarruu miti so kanaafuu rakkinni guddaan sanii himachaa jiran sanirratti naannoo cufarratti namu naannoo isaa bulchee Oromiyaa guutuu akkuma duritti yoo waliin jiraanne irra gaarii na fakkaata nama Harar kana dhiibanii karaa hamaa dhiibuu jiranii kun isaan hin baasu obbo Lammaan yoo kanarraa xiqqoo waa godhe gaarii na fakkaata isaafillee karaa biraattiin deebi'ata ammati jette gidee jarri kun Abiyyiidhaa fi Lammaan gidee gamaa DC gidee dhufanii ummanni naannoo san jiru cufti naannoo san jiru lafaa ka'anii Abiyyi kana simanna ja'anii Lammaa simanna ja'anii imbaasii gaafachuudhaan already horee guddaa dhaabaa turanii sanbooda nuti itti dhayna jechuudha nuti akka community North America Oromo community qabna irratti haasoyne bakka bu'aa san tahee ani DC dhaqee jechuudha DC dhaqee problemoota jiru san cufa gizee ilaallu bakka san keessatti namni Oromoo biyya san ni beektan DC Virginia Maryland fi DC over 250,000 namoota nan Oromootu naannoo sanitti powerfulidha qabeenyaan ekonomiidhaan barnootaan yoo Oromoon achi jiraate overlap nu godhan nu liqimsan jechuu kiyya sanii gizee nuti bulchiinsa Itoophiyaa kana wajjin foreign ministeera taturte ammaas jirti itti aanaa foreign ministertiin wajjin wal agarree DC'tti nuti maaliif little Oromiyaa beeziin Oromoo Minnesotaadha heddumminaanis 1973 irraa ka'ee kadheen gadda dhagaa darbee cuftinuu Minnesotaa jira karaa adda addaatiin ka dhufe Abiyyiin dhufee maaliif Minnesotaatiin dubbatu kajuu fedhii isaaniin turre isaanis hin gaafanne nu gaafate irratti gaafannee yaadni sun jijjiirame akka Minnesotaa dhufan Abiyyii fi Lammaanis godhame jechuudha at least maaliif naannoo beezii san godhanii silaa Oromiyaa dhufuu dhabanii ummanni Oromootu har'a dhugaa sin jaanu dhiisan isaanillee hin dhiisan har'a garuu as dhufuun isaaniif advanteejii gaarii kanneef jeetiin amana kanumaafuu as keessatti hanga dandeenyu gargaaraa jirra sabaaf sablammii wajjinii wanni hojjetamaa jiru ni jira akka Oromootti kophaa Lammaadhaaf gaafii qabnuu fi Lammaa wajjinii haasoyni kun ni jira kanumaafuu wanni kun cufti qabsoon kun cufti qabsoo addaa goone qabsoo ciccimtuu goone HR 28 gaafa dabarsinee booda jarri Itoophiyaa gaafas nu beeke ummata ala jiru kun humna akkam qabaa kajuu arraas boruus gaafiin Oromoo clear akkuma reefu Mustafaan jeetti Oromoon ol lubaasaadhaa miti Itoophiyaa irratti abbaa haa taanuudhaa miti akkuma sabaaf sablammii sanitti mirga haa harkannuudha
lolli nurraa dhaabbatudha. Ajjechaan nuuf gayaadha. Ta'uu kanaafuu hanga dandeenyu gargaaraa jirra. Maaliif gargaarre uummata keenyaatu mee xiqqoorraa dhaabbaddaa mee jara kana fiqqabaa simaddaa mee gaafaddaa irraa fagaatanii arrabsuudhaan humaan fiddan hiriiratti bahuudhaan kana jecha waan jiranii jecha uummata keenya dhageeyneeti akka wanni kun qophaa'u goonee Minisootaa finnee jirra irratti haasawaa jirra. Fuulduraaf kana caalaa irratti walitti dhiyeenyaan akka hojjennu abdiin qaba. Gaafiilee keenya yoo deebi'e ammas jalaan muree gaafiin Oromoo ajjechaan Oromoo yoo nurraa dhaabbate biyya san keessatti reefu Mustafaan dubbate Finfinnee keessatti qabaataan Oromoo hanga ammaa lakkooyineeti qabaataa ka jennu sunshine ka qabu tokkicha saniitu Oromoo achi jirtu cufarra qabeenya qaba. Ikoonomiidhaan namni keenya nuti nama du'e Finfinnee keessa namni keenya hin jiru guutuun namni keenya baadiyyaa jira. Baadiyyaa bishaan nagayaa kadhabeetu arra rasaasni jalaaf gubbatti irra roobu jira. Takkitti uummata yoo nu gargaaran dhugaa galata qaban Oromoo biraa jeetiin amana kanumaan jechuu barbaada. Obbo Dajjee Fayyaadee asirratti OMN yaa obboleeyyan kiyya warri OMN caqastan cufti miidiyaan kun miidiyaa Oromooti. Miidiyaa nama cufaati. Abbaa nam tokkootii miti namni dandeettiin itti qaba. Uummata kiyyaafin waa godha hajuu 24/7 the most welcome. OMN nama cufaa'u nama yaada adda addaa qabu miidiyaan kun miidiyaa Oromoodhaan waan dhaabbatee jecha nama cufanii keessummachiisa. Har'a uummanni Somaaleen galata guddaa biraa qaban agartan yoo har'a OMN hin jiraan nuti hin jirru jaan. OMN dalagaa gaarii hojjechuu jira. Bakka hedduutti istiraakchara adda addaa dhaabnee OMN guddachuu isaarratti itti boonna ittiin gammada ani part of OMN ta'uu kiyyaan bira dhaabbachuu kiyyaan gargaaruu kiyyaan yaada kennuudhaan hedduun itti gammada. Namoonni biraatis irra fufa irratti hojjedha. OMN jabeessaa OMN tu qeeroo tara wajjin waliin hojjenneeti asiin geenya deeroo malee irra silaa qeeroon teenya dhiiga akkasii gannayne nuti yoo alaa kana keessatti hiriira baanee HR 128 advocacy OLC waan adda addaa keessatti silaa Oromoo kana waliif fiduu dadhabne miidiyaan kun hin jiraanne har'a konnekshinii sun hin jiru. Namuu akkuma duritti gandaan lolaa jirra. Har'a miidiyaan kun jiraachuu isaaniitiin Dajjee Yaannee Qacallotti walitti dhiyaannaa obboleessa kiyyaa hiriyaa kiyyaa ganama subii gizee faan itti dhahee maali kaalii hirraftuu naan jee ati fi hirraftuu nama rafiftu naan jette ganama kana maaf na dhooyte jee haa Dajjee sa'a torba rafu jirtaa jennaani ammaan gachiisee bar naan jee ammaa sirrii baa kaafne nu wajji fixate ammas kabiraatti fufa Dajjee jabaadhu siifi tiimiin keessan warri as keessa jirtan cuftinuu jabaadhaan rabbi sin biraa jiraatu. OMN hanga jirruun bira dhaabbannaa galatoomi ani gama yooniin fixadhee Mustafa jabaadhu waliin tikamsooyna harmaan jechuu barbaada. Dajjee guutamaa dhugumatti galata gurguddaa uummata Oromoo biraa qabdaa. Namoota naannoo Baharargee fi Dhiyaarargee kanneen gadi wajjin dubbachaa jiru yeroo isaan baay'ibariin si dawwalan hangam akka dararamtee jalaa kaastee dubbattu ni himanii. Responsibility gaazexeessummaa bira dabartee quuqama saba keetiif qabduu fi maqaa uummata Harargeetii fi uummata dhumaa jiruutiin galatoomisin jechuu barbaadan maqaa uummata Oromootiin isinillee hireen uffannita kana itti fayyadamee uummata keenya kan qalee fi mee 23 irraa kaasanii hanga har'aa ibiddirra shidamaa lubbuu isaanii dhabarradii 8 jannataatiin haa qananiisu maatii isaaniitis rabbii jajjabina haa kennuu fi dubbiin hin dhaabbanne itti fufnaa. Maybe less than a minute. Kota sena lama dan kamu kan netan abdi kamna gama kiyam fitan dedi biras galatoma. Galatoma sini heddu galatoma Khalid fa agara ke sagalen faranji wayni tiraga amte heddu galatoma ga na qofaatun tane akkuma jirutti tiimin OMN kan Finfinnee kan Awurooppaa jiru kan Ameerikaa jiru lafa hundumtuu akka nama tokkotti waan hojjetuu fi uummata keenya bira ga'uu kan dandeenye
egaa yeroo hundumaa nuti akka OMN'tti fuula namaa ilaaluu fuula hoogganaa tokko yookiin immoo warra biyya bulchuu otoo hin taane fuula uummata keenyaa fedhii uummata keenyaa giddu galeessa waan godhanneef yeroo hundumaa rakkoo uummata keenyaa biratti argamnee sana saaxiluudha hojiin keenya. Sillachuu hedduu galatoomaa egaa sagantaa biraas hin qabna yoo xiqqaate sagantaa lamaan tokko kana booda itti fufa. Egaa amma Maadii Juneeddi immoo sirba gobana ammas isin waamte armeen jedhuun nagaan jennaanii sanu dhiyeessa. Manatti egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya haala yeroo daangaa Oromiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan sagantaan har'a qopheessine kanumaan raawwata. Khalid Yunis Atlanta akkasumas Mustafa Musee Calgary Winnipeg Canada hedduu maqaa keessaniitiin galateeffadha. Egaa sagantaan daangaa Oromiyaa irratti xiyyeeffatu ammas qophii ilaamee mata duree jedhuun lattoo buushaniin kan qophaa'e yeroo gabaabaa booda itti fufa. Egaa sagantaa biraatiin walitti deebinaa Dajanee Guutamaati nagaan nu tura. Amma ya ronka wajatan, tufa jirti bilisumma.